taaree 27 taareen 27 sun mata keessa nan baddu jedhe taareen 27 mata keessa nan banne kaasilaana ijjeesaanaan waaqan baay'ee guyyaan suniin guyyaan guyyee fuudhaa kaayee warri kun saadeenuu gargar nu baasaa kaayee Abba Adada obboleetti qarnuu barbaadanii guyyaa sun nu dhabanii lafti bariidhaan naaf guyyee arganii gargar nu baasaanii jedhee sirbi kun duuba vaasisiin isaa vaas 10 vaas 6 waan abbaa adaadaa waan kee baanee akka warri narra fudhate himee sirbum kana dhaabe diqqoo tokko tiyuun isaa jijjiiree amma guyyee godhaamadhee gargar nu baasaanii jedhee guyyee gargar gallee nagayaatti jaalaltii teensiidha hagaanaanii guyyee gargar gallee nagayaatti jaalaltii teensiidha hagaanaanii Akkiinu feenelleen akkanaani jaalaltii teenguyyee haftee hagaanatti haga jiran sin jibbaadhu kaadhiibin sin jijjiiradhu arrooy lubbuun kanuu jiraadhu fagaattee nattiin dhiyaadhu waan woliin keebbaan aniin hin irraanfadhu.